qabsaa amantii kan ta'an obbo Raayyaa Abbaa Maccaa fuula Facebook isaaniirratti Kaalifoorniyaan baga gubattee jechuudhaan poostii godhanii jechuudha gammachuu isaanii ibsatanii jechuudha. Jiraattonni Ameerikaa immoo akkas jechuudhaan deebii ga'aa laatanii jechuudha. Dhalli namaa si'a lama wallaalaa ta'aa jedhan tokko gaafa dhalatu lammata immoo gaafa dulloomee du'atti dhiyaatu wallaalaa ta'aa jedhan. Nama guddaa akkasiirraa waan salphina akkasii eeguun hin eegamu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تكينا جالتمو كبجمو أكم جلتن فياكساني صبر زينا دعوتو تكينا جالتمو كبجمو أودي فنو وقتا ويرو إسا إقاتي قباني سيني نجر دعوتو تكينا جالتمو كبجمو أودي سيكينا قويا هرا بيتي توبيا كيسا تلكن إدا سمي خنر وانتي أكا هنغاسو إبدا فكاتو بولو لكابولي غم براتين أمريكا كيساتي إبدا كي هنغاماتي تتامون دنديني نموني توكو توكو شفرون بكان كامني كدن ديتسين كامني كغاية وفيسين بيني hamma tokko tokko ustaaza keenya kabajamaa ustaaz Raayyaa qeequudhaaf waan tokko kanarrattis waan dubbannu qabna. Gama biraatiin Itoophiyaa fi Sumaalee jidduutti waan haaraa jira. Itti aansuudhaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen odeessa haaraa ifa godhee jira. Gama biraatiin lolli naannoo Amaaraa keessa gaggeeffamu jabaatee itti fufee jira. Isa kanaa fi kan biraa odeeffannoo waqtaawaa sa'aatii isaa eeggate kan isin dhaga'uu qabda yeroo isaa eeggannee qabannee isinii dhiyaannee jirra. Maarree odeeffannoo keenya guutuu argachuudhaaf warroonni cinqamtan yeroo kamuu oduu keenya dhaga'uu barbaadan TikTokii qofaan nun eegina profaayilii gubbaa kana jiru kana tuquudhaan linkii YouTube keenyaa tuwitee gama YouTube keenyaatti dhuftee odeessa jiru akka argattu kabajaan si gaafanna. Amma odeessatu keenya dabraa jira yaadda. Wallahi nan golfe. Akkuma Jawaari fi Abiyyi fi Jaalmarroo kanarratti walliifamu Ustaaz Raayyaa irratti fe'ee walliifamettanii yaaddu bar. Nuti akka amantii musliimaati jechuudha. Ustaaz Raayyaadhaaf otuu umurii keenya irraa nuu qoodamee jennaan Ustaaz Raayyaan ilmoolee keenya. Sini gara miti umurii keenya irraa qoonnee fi akka ilmoo keenyaa isaa argite jettu feena. Akka nuti amma Ustaaz Raayyaaf Raamadaana wal bira dhabuun feenu. Raamadaana gar tokkoon eegaa sagalee Ustaaz Raayyaa gar tokkoon eegaar. Wallahi laaziman akka mataa kiyyaatti Raamadaana bakka tokkoon eegaatan sagalee Ustaaz Raayyaa eegaar. Sagalee Ustaaz Raayyaa nuti waggaatti eegnu kana otuu ilmoon keenya nuti umurii keenya irraa qoonnee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiif kennee jennaan ilmoon keenya illee akkasitti nuuf eddee baay'ee tokko natti tolan jira. Ustaaz Raayyaa irratti qaldiin hin jiru. Kanuma isiniin jechuun barbaada nagaan naa tura. Dhaggeeffadhaa sirriitti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka isin jirtanitti isin haa geessu. Ergaan koo obboleewwan koo kan afaan koo kana dhageessan viidiyoo kana yoo isinitti tole share godhaa waliin ga'a nama hunda akka inni ga'u kabajaaf jaalalaaniin isin gaafadha. Raayyaa Abbaa Maccaa maal balleesse maal godhe galanni kan Rabbii Kaalifoorniyaaf Gaazaa wal qixxeesseeti jedhe. Maadha wanti inni waan kana keessatti balleesse galanni kan Rabbii Kaalifoorniyaa fi Gaazaa wal qixxeesse. Ela warri waan kana wal qabsiise warri du'a namaa jaallattanii kan du'a namaa jaallatu seexanadha jettanii qeeqa kaastan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa irratti gaafa Tiraamp dheengadda Ameerikaa maali wanniitiin jechuudha. Gazaatiin yookaan Falastiiniin akka abidda jahannamaan godhaa jedhe. Gaafa sana du'a namaa kan jaallatu seexana namaa hin jenne. Where are you that day? Eessa jirtu gaafa sana? Ani warri tiima biyya keenyaa kanan na ajaa'ibaa bar. Isin sammuun keessan mizaana ilma namaa qabaa, mizaana namummaa qabaa. Jechuma fakkeenyaaf jecha Raayyaa Abbaa Maccaa kana galanni kan Rabbii Falastiiniif Gazaa fi Kaalifoorniyaa wal qixxeesse. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Galanni kan Rabbii Ameerikaa Israa'el irra gorte Falastiiniin diigde. Galanni kan biyya isheetti immoo abidda hodhodheetti qabsiise. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-izzatu lillah. Quwwaan jabeenyi kan Rabbiiti. Kan Rabbii tokkichaa fakkeenya hin qabne kan saadha galanni anati umna qaba kan jedhutu Ameerikaan umna isheetiin Gazaan barbadeesse jettu Rabbiin immoo isheetiin fuudhee barbadeesse. Dandeettiin jabeenyi kan saati wal qixxeesse Rabbiin
Dhaggeeffadha. Warroonni Itoophiyaa keessa teessanii Itoophiyaa dhiigni namaa keessatti dhangala'aa jiru. Itoophiyaa keessatti milishaan haadha keenya rakkisaa jirtu. Dubartii dhiittee funyaan cabsitee dubartoonni meeqa opereeshinii ta'an dhiigni namaa guyyaan keessatti dhangala'aa oolu keessa teessanii du'aatii dhala namaa kan gammadu seexanadha jettan balaa Itoophiyaatti warra fidaa jirudha isin. Warra balaa Itoophiyaatti fidaa jirudha. Sababa Israa'elidha mitiin isin akkas taatan. Israa'el biyya miti beektu miti. Israel is not country. Before 100 years, Israel is not country. Not on the map. Okay? Biyyi Israel jedhamtu waggaa 100 dura hin jirtu. Sobaaf kijibaan qindaa'ee kaartaan hojjetame. Kan Falasxiini kan Gazaadha. Nafxenyoonni afaan Oromoo dubbattan of tasgabbeessaa. Nafxenyoota sin. Sini galee nafxenyoonni afaan Oromoo dubbattan kan raayyaa abbaa Maccaal irratti duultan maaliin isa caalteeti? Maaliin isa caalte? Artiitiin isa caalte. Artiitiin namoota addunyaa kanarra jiran keessaa raayyaa abbaa Maccaa sagaleen ittiin namoonni yeedaleessan sagaloota 7 jira. Sagaloota 7 sana keessaa sagalee tokko qofa kan inni hin dandeenye. Nama tokko malee hin jiru addunyaa sanarraa sagalee 7 sanan kan jedhu. Artiitiin osii caala. Qabsoodha yoo ta'e qabsootiin osii caala. Akka nuti lafa lafnu kana TikTok irra ta'anii yookaan Facebook irra ta'anii social media irra ta'anii lafa lafuun qabsoo miti. Hawaasaaf sagalee ta'uun hin danda'ama garuu qabsoo miti kun. Hawaasa karaa hawaasummaa hawaasaaf hojjetee karaa amantii barsiisa amantii jaarsa biyyaa abbaa nagaa abbaa jaalalaa abbaa tokkummaa ammayyuu irra deebee galanni kan Rabbii Kaalifoorniyaa fi Gazaa yookaan Falasxiiniin wal qixxeesseedha. Insha Allah bi'iznillahil mawla bareedummaa har'a Ameerikaan qabdu caalaa ganaa Gazaan ijaaramtee cululuqxee bareeddee akka namni DV Ameerikaa jedhee eeggatu kanatti ganaa DV Falastiin jedhee eeggata namni. Insha Allah bi'iznillahil mawla we are waiting Palestine DV insha Allah will wait hin eegne hin dhufa guyyaan sun ummata addunyaa kanarraa eenyummaasaaf amantiisaaf miidhame tokkoffaan ummata sanadha. Amma kana barreessitan isinoo feemasoota hashtagii garaagaraa fayyadamtanii jecha ati jette kanatti kana fideen jettanii Tiraampi jaarta du'aa dullacha sanaan hin jettanii nama ajaa'ibdu wallahi Rabbi sinaa qajeeshu waan nuti hin jennu hin qabnu Rabbiin qajeeluma namaaf kenna inni qajeeluma siniif haa kennu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiin waanuma ittiin tuqamu takka hin qabu waan balleeffis hin qabu waan jedhes hin qabu fayyuma ettanii iyyitu malee balaan Rabbii gaafa dhufu inni kun nagaadha inni kun nagaa miti hin jedhu walumatti dheengaddaa socho'iinsi lafaa Itoophiyaa keessatti gaafa mudate fakkeenyaaf Sheek Alii Jimmaa Rabbiin umrii isaanii haa dheeressu qaraasisaa tureenii akkas gadi ciisee kanuma tuman siree irra ciisuun girgiddaatti bubuune girgiddaa gamaa gamanaatti buune
inni maal balleessee naan innoo nama akka nuun irraa beeku nuti sakaan rabbitti irraa beeka nama rabbiidha nama ilmii rabbii barsiisudha maadha balleessaa nama kana hin qabu balleessaa balaan rabbii gaafa dhufu nama hin filu summiin mootummoonni Ameerikaa facaaste summii isaan facaasan meeshaa isaan Israa'elitti kennanii Falasxiinii rukuchiisan Ameerikaatti abidda hodhu jedheen insha Allah ganaa abiddi kana caalu itti bu'a akkas viidiyoo kana share godhaa waliin gaa ma'assalaam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sirriitti ilaalime Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dhageeffadhu qabsoo yoo ta'e hidhatee loleera gara laafummaa yoo ta'e kumoota gargaaree gargaarsee qaamaan gidduutti argameera barsiisa amantaati hayyuu seenaati qaalii fi ija Oromooti Raayyaan ilma gandaani gandaan isatti dhufuu hin dandeessu barsiisa amantaa yoo ta'es hayyuu seenaatii fi goota ilma Oromooti kanaaf Raayyaa Abbaa Maccaa ija keenyatti bifnaa namoonni Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa qaalii Oromoo jaallattan viidiyoo kana riipost godhaa Raayyaa Abbaa Maccaa gootaa fi leenca Oromooti rabbi umurii isaa nuuf haa dheeressu